namoonni ilkaan isin cannaqu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Doktor qoricha ilkaanii maali? Ilkaan tura dhukkubaa rabbii duraanii hin qabu. maalirraa akkana qabees hin beeku. Please naaf deebisi. Wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatuh jechuun hin barbaada jechuudha. Namoonni dhibeen ilkaanii hamaan sinitti ta'e kan isin rakkisaa jiru, namoonni waan kanaan jeeqamaa jirtan, namoonni akkasuma furmaata isaa dhabdan haqa jirtu sinitti maarra. Isin shawwadoo son ta'an namoonni hedduun amma mana yaalaa waggaa deemtan kana fayyadami jedhanii kan waamee qa'een jedhan ni jiru. Akkasuma namoonni illee karaa mala aadaatiin wantoota garaagaraa namaaf dhaaman ni jiru. Garuu waan haqa jirtu sitti maarra. Dhibee ilkaanii maaliin akka irraa fayyuu dandeessu haga dhuma qophii sagantaa kiyyaatti na faana ture. Chariitiin namoonni haarawaa taate mallattoo iddoo kana balleessi maatii naaf ta'e. Manni kun mana keeti. Mana kana jalatti lakkoo tokko barreessi. Nama lakkoo tokko barreessi ammoo foloo taasisi. Foloon kee akkasii guddoo taasisa. Namoonni 10,000 hin seenne 10,000 galuuf isi gargaara. Namoonni hedduun ni jiru kan haala salphaan jijjiiramaa jiran yoo barbaadan isin agarsiisuu nan danda'a. Tariitiin namoonni gaafii biroo qabdan ammas koomentii jedhan kaa'uu hin dagatina. Ilkaan maal goone ofirraa kutuu dandeenya? Furmaanni maali? Haqa jirtu sinitti maa jechuudha. Ilkaan kan kee si dhukkube, si uratee, si caccabe, si dhukkuba yoo ta'e soogidda qopheeffatta. Abba saudaa xiqqoo si qopheeffatta. Abba saudaa inni beektu abba saudaa yeroo hedduun kaasaa asirratti an maaliif beekta? Abba saudaa kun dhibee hedduuf dawaadha lakkoofteen fixxuu jechuudha. Deebitee qurunfundii fudhatta. Qurunfundiin illee ammas dhibee mataa fa'i, dhukkubbii mataa fa'i waa hedduu dawaa. Ni danfista xiqqoo ishii danfistee soogiddatti dabaltee eega bishaan sun bulluqee booda ilkaan kee irratti naqattaa jechuudha. Xiqqoo irra tursitaa ni luqqataa ni tufta. Itti barrigattaa jechuudha. Bakka dhangala'oo bakka urataa sanatti dhangala'oon sun akka seenu taasiftaa jechuudha. Yeroo dhukkubbiin kun sitti jabaatee rakkisutti sirraa kuta. Yeroodhaaf sirraa kuta. Yeroodhaaf beekaa tattaman sirraa kutuu hin danda'u. An haquma jiru sitti maa jechuudha. Ammas dhibee waan kanaaf dhattee mana yaalaatti qoricha ni fudhatta. Sii kenna doktorri illee mana yaalaatti yaalamuu dandeessa. Marfee illee si waraana. Dawaallee sii kenna. Garuu yeroodhaaf sirraa kuta sun illee atattamata dhibba sirraa kutuu hin danda'u jechuudha. Dhukkubbiin sun ammas yeroo isaa eeggatee ammas yeroo ati waan irratti nyaattu si eegalaa jechuudha. Haqa qofa sinitti maal jaallatti fudhatte jibbitu dhiista waan ta'eef. Furmaanni jiru maali? Amma hammaaraa cimmaa maali? Filannoo isa macarrashaa furmaata ilkaan kee si caccabee si uratee badeera yoo ta'e yeroo hedduu si dhukkuba yoo ta'e yeroo waan irratti nyaatu illi qimsa yoo ta'e si caccabee jira yoo ta'e ilkaan sana ofirraa baasuudha jechuudha. Murtoo dhumaati kun murtoo dhumaati jechuudha. Amma waan sirra rakkisne kana boodaatti bilisaan jiraachuu dandeessa. Ilkaan sun keessa taa'ee si nyaatu jechuudha. Kun dhaamsa kiyyaa jechuudha. Sobee asii bachiin sin hin qabu. Kun dhaamsa kiyyaa. Galatooma ulfaadhaa gaafii yoo qabaattan koomentii naa kaa'uu hin dagatinaa isin jechuun barbaada.